Halo, assalamu alaikum. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya akkam nagaa fayyaadha. Kanarraa irratti haasofnu waa'ee biyya keenya keessattii fi Oromiyaa takkaa'u Itoophiyaa jechuu kiyya. Ittiin aansee waa'ee Afrikaadha. Bittaa biyyoota Awurooppaatii fi Ameerikaatiin Ameerikaa jechuu kiyyaatti Awurooppaatiin bittaa Afrikoota irra ture akkam akka hajuu irratti naasaa. Kana keessaa gaarraa waa'ee laga Abbayyaa akkam akka jiru dhaabbattoonni adda addaa takkaa'u biyya keessaa kan jiran haasaa irratti dhaluu kana godhan. Fakkeenyaaf Hosever Maraaraa Guddinaadha. Waa'ee laga Abbaay kana uummanni Itoophiyaadha tokkummaadhaan ilaalcha dhugaatiin ilaalee haala diinni fidu haruma fedheenu dura dhaabbannaa goonu akkuma dhaabbataa jirru fuuldura sagama jarshaa akka dhaabbannu yaamisa uummata Itoophiyaatiif godhee jira. Yaamisi kun duraan illee godhamaa jira. Mootummaan jiddu galeessattis qophii barbaachisu godhaa jira. Dhaabonni adda addaa namoonni adda addaatis akka Itoophiyaatti tokko taanee yaada tokkoon soso'aan jiruuf daran hagaa diinni macarrashaa soso'isa diinni godhu macarrashaa faana buunee deebisaa isaaf kennuuf qophiidha. Tana duraallee hedduu maqaa dhoofne turre. Kana hogganuu Hosever Maraaraan nuti baandota tokko namoota tokko qaban baandatanii diina wajji soso'antu jirjechee hojii kun namoonni Itoophiyaa irratti baandummaan hin jirtu. Ergamuu namaatiif Itoophiyaa irratti hin jirtu. Kun nurraa dhiifamuu qaba yaada jee jira. Kana hogganuu dhugaa isaati. Namni Itoophiyaa fedhe dhaaba siyaasatiin adda ta'us nam tokko ta'ee murnaanis ta'u addummaa qabnu akkuma qabnutti qabaannee waa'ee biyya irratti saba kana bahaa haabaa tibba osoo hin jenne uummanni hundi tokko ta'ee qabsoo isaa fuulduratti oofa jira. Ammas ni oofa fuulduras ni oofa jechuudha. Maqaan akkanaa kun jaamuun barbaachisa jechuun yaadota keenya gartee Itoophiyaa irratti illee osoo hin ta'in yaadota maqaa walirraa wal xureessuu kanarraa yoo of qusanne gaarii je dhugaa of qusatuun barbaachisaadha. Waan kana ta'eef uummanni Itoophiyaadha Abbaay irratti hedduu deebisaa kennuudhaaf qophiirra jira. Ammallee ni jira hanga macarrashatti moo'insi kan uummata Itoophiyaa akka ta'u beekamaadha jechuudha. Gibxis ammoo gabrummaa gaafa gabrummaa Ingiliziin bitamtu Suudaanii fi Gibxi illee Itoophiyaa Minilikii fi warreen aangorra wayitasan wal duraa duubaan dhufanii wajjin walta'iinsa adda addaa godhuun dhiibbaa irratti godhamu. Mataa inni siitu gabroonfata Habashaadhaa kan Minilik mataan isaatu gabroonfata waan ta'eef fedha isaa kan gabrummaadha biyyoota Oromoo fi sabaa fi sablammoota akkaabii kana jiru hunda dhuunfatee gartee waan dhiibbarra godhuu jiruuf fedha kana guuttatu jecha bakkoota barbaachifne kan akka Abbayyaa kana farratti mootummaa Ingilizii wajjin walta'iinsi inni godhee walta'iinsa fokkataa kan gabrummaa isaa dhoffatuudhaaf godhee jennaan jechuudha. Kana waan ta'eef Gibxi immoo walta'iinsa sanan hojiirra ol fudhate akka dhaabbata tokkummaa addunyaattis akka dhaabbata tokkummaa Afrikaattis akka biyyattis namni tokko fudhatu hin jiru jechuudha addunyaa irratti. Kun ammoo dhaabbatuudha qaba. Gabrummaanuu kan gabroomirraa haatete irraan tana nuti warra nasiibni keenya hiree Afrikaa warra Afrikaadhaa akka Minilik jalatti nu kuffise kunu qabsoo keenya jalaa bahuudhaaf qabsoorra jirra jechuudha. Isaan ammoo biyyi kun duratti wajji jirti. Biyyi kun baroota 16 bara 1116 faa dura nuti akkabaabii san ture achi ture jedhaniiti seenaa kijibaa haasaadhaa jiran. Seenaa haasanis arraan tana namoonni baroota gabroomne 135 kana durallee uummanni Oromoo asumatti jira sabaa fi sablammoonni kana jira. Dur biyyi keenya hoggan isaan eessa jiran nuti eessa jirra ture. Kun amaluma gabroonfataa waan qabatu dhabeeti jechuudha. Waan kana ta'eef jecha wayitasan gabrummaa nu gabroonfatuudhaaf hawwii waan qabaniif waa'ee Abbayyaa faatis Ingilizii wajjin Gibxii fi Suudaan bakka bu'u mootummaan Ingiliz dhiibbaa uummata biyya kana irratti godheen dhiibbaa qofaa miti gabroonfataan fedhii ofiifisee gabrummaa keessaa hirmaannaa waan qabu jecha kana heera dabaa tokko qopheessan. Heera kanaan Gibxi deemxeetu addunyaa irratti fudhataman qabu. Warreen mootummaa jiddu galeessaa ta'u hawaasni biyyattii hundinuu yaada fokkataa kana waan fudhanneef kana moo'insaan akka keessaa baanu shakkiin takka illee hin jiru jechuudha. Kana hogga jennu gaa amma Gibxi mataan isiidha siyaasa addunyaa irratti warri kun bishaan kun 180 biyya Itoophiyaa tana keessaa madda jechuudha. Bishaan maddu kana
biyyoonni kudha tokko kan hidhataa karaa adda addaatiin wajji qaban jira hamadda xiqqaa qabaatudha fi teessuma lafa isiitii fi kanaan biyyoota kudha tokkooti biyya kanatti miseensa laga Abbaay kana jechuudha. Warreen kun hundinuu faayidaa irraa argachuu qaban argatuuf mirga qaban garuu amma Itoophiyaan yeroo duraatiif duraan Gibxii fi Suudaan bichaatti irraa argata. Amma Itoophiyaan ammoo humna ifaadhaa uummanni kiyya miliyoon 110 osoo rakkoo ifaa keessa jiru osoo bishaan kun 180 biyya kiyyarraa yaa'anu ha Suudaanii fi Gibxi illeen goddaane humna elektirikiidhaa kana ifaadhaa kanan dabarfadha maddisiifadha jechuudhaan giddibi uumte jechuudha. Isaan kana tokkorratti illee dhiibbaa godhuufeeti fuuldura illee goonuu jechuudha itti faayidoo malee haala isaan hin miinin waan kana ta'eef jecha gaa isaan amma bishaan kana nu miidhuu fi maaliif hajaan siyaasaa biyya keessaa olola godhuufi malee siyaasaa biyya Gibxii keessatti deemtu olola godhanii siyaasaa saniin gartee bira dabruuf deeman malee dhugaa bishaan kanarratti dhugumaan Itoophiyaan nu miiti hajuu mootummaan Gibxii illee hin qabdu jechuudha. Siyaasaa godhatte malee waan kana ta'eef jecha uummanni keenya akkuma duraa ammas ni qabsooyna moo'insi keenya akka ta'u waa takka illee shakkii hin qabu jechuudha. Haaluma kanaan walitti aansee waa'ee biyya keessaa hoggaa dubbannu yoo kana akaadaamii mallasitti awwaloo abduu shuumanii jiranii hajaantu jira. Awwaloo abduu kun dhugaadha uummata qabsoo teenya irratti illee hir'ina ni qaba jennee duraan illee wacaa namni keenya turu ammaaf ammoo bakka isa mallisan achitti haa'uun hedduu nu hin gammachiifne jechuudha. Maal jechuudha namichi Amaaraa kun hogguututu kanneen Oromoodhaa ammoo uummata guddaa saba guddaa badhaadhaa kana achirratti shuuma jechuun akka waan saba kanaa fi ufillee uf xiqqeessuutti fakkaate jechuudha. Maaliif jechuudha warri Amaaraa kun gurbaa tokko gaaf tokko ni yaadadha achitti Ramadan oggo Ramadan damozni bakka akaadaamii kanaa mallas kun guddaadha jeeti tolee jee fudhate haadha abbaan isaanii Amaaraa hoggaa karaa Amaaraa irraa dhagan ilma keenya bakka kana maa seenta bara damoota hojillee damootni biraate xiqqaadha hojii kanaafan seenee jeeni nuti arraan tana ati damooza guddaa san fudhattee nyaaturra nuti lubbuun kee yoo dhabamte irra gammannaa lubbuu keetillee amma achi nuti silleen feenu lubbuu keetillee jiraachuun barbaannu akkamitti akaadaamii Tigreedhaa kan warra keenya kanarratti illee miidhaa Amaaraa fi Itoophiyaa hundatti godhe kanatti akkamitti seentaa namichi kun maal akka nurra dalagu osoo beektu akkamitti seenta. Sababa saniin haadha fi abbaa ofii ndidu jee damooza guddaa inni seeneef san narraa haafuu jiyyaa amaartichi tokko dalagarraa bahee jechuudha tana dura. Itti aansee Yohaannis Boyyaaloodha achitti Ramadan. Achi ramaduu dhiisi ani yoom dhimma akaadaamii mallas kana itti sin amanu fedhas hin qabu ani uummata Amaaraa kan bakka bu'e jeynoota uummata Amaaraa jeegaa sanillee waan akkanaa kanatti namadu sabni kiyyas waan hin jaalne wanni kun waliin mazzantu hin fudhadhuu je hin fudhadhu hoggu inni joo achirraa kaasee haga ammaa namni hin godhamne jechuudha. Namichi kun gurbaan kun Yohaannis Boyyaaloo kun hoggaa ka'u didee muratee ka'ee dhaabni Amaaraallee nama siisuu hin dandeenye didee jira Oromoo achitti ammaan tana Ramadan jechuudha. Dhaaba uummanni Amaaraa hoggaa ilmaan isbiitii fi namoota isaan bakka bu'e akka Yohaannis Boyyaaloo kanallee bakka kun bakka dharaati hin fudhatin jedhanii dhaabonni siyaasatiif kunillee didanii Yohaannis hogga didu akkamitti Oromoo Ramadan nama tokko maal jee artivistiin tokko maal jee seeta bakka kun bakka sabni biraatillee ni fudhanne bakka Amaarrillee ni fudhanne waan ta'eef tarii wanni kun amma baatii jaafaa duraa beeka tarii namni Oromoof duraaf ramadamuun ooluu jeeja osoo kanatti humna guddaa namaa qabnu osoo qabeenya kanaa qabnu uftufachiifnee artistichi sun tana dura Oromoo ramadamuun ooltu fuulduraa jee ammaan tana namni kun akka yaada kiyyatti Oromoo jee tana mana naannoo Arsiifaa ture duraanis isa ramaduu iyyuu ammaan tana saba Oromoo qofa osoo hin ta'in mootummaa jiddu galeessaa kan Oromoonni dursullee mootummaa Oromollee uummata Oromollee akka waan uftufachiifne natti fakkaata jechuudha isa ramaduun. Akaadaamiin kun akaadaamii Itoophiyaa maaliif hin taane akaadaamii mallas hajuu kun Tigraayitti maan galle Tigraayitti galle uummata Tigraayiif yaada isaanii kan walxaxaadhaa kan gartee uummata gabroonfatuudhaaf imaammatan san maaliif Finfinnee keessa ta'anii achitti hojjeta Finfinnee maa ta'ati maqaan dhaaba sanii uummata Tigraay akaadaamii takkaa'u mallas akaadaamiin tokkuma isaan san ta'uu qaba takkaayoo
Itoophiyaa akaadaamii maan taane Itoophiyaa akaadaamii hoggatee akka Itoophiyaatti waan tokkollee Itoophiyaan gaataa hogga Itoophiyaa jannamni keenya akka Itoophiyaa duraa sanfaarsotti illee ilaaluu mala Itoophiyaa amma walqixxummaarratti dimokiraasii fi nagarratti gurmoo hundooti kana gadhaamne yaada itti hirkadheetan jee akaadaamiin kun Itoophiyaa ta'uu qaba. Amma gaa namichi ramadame kun kan biraa maa didaa keenya maa ramadama kun ilaalcha hawaasa keenya ilaalcha mootummaa naannoo Oromiyaa ilaalcha mootummaa jiddu galeessaa kan uummata keenyan durfamaa jiru kana ni ajaa'ibna ni yaadachiifna jechuudha. Mootummaa keenyan durfamaa jira hogga jennu gaa 165 siyaasa biyyattii warraa tarkaa qaba jennee dabree haga beeta mangistitti dhiibbaa uummatoota Oromiyaa bakka bu'ee mootummaa federaalaa jirutti illee kirkirii adda addaa akka jirtu siyaasaa adda addaa hasamurraani beeknaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha yoomihu qabsoon teenyalleen itti fufti kan fedhelleen hara fedhelleen Oromoo isin duuba jira Oromiyaa bal'oo qabnaa mootummaa jiddu galeessaa keessatti sabaa fi sablammoota hunda wajji hirmaannee wajji hojjannaa mataa ol qabadhaadha dubbadhaadha bakka barbaachisaa ta'etti saba Oromootiin wajjin dhaabbadhaadha uummanni Oromoodha dhibbarraa harka 50 ol waan qabuuf aangoo federaalaa keessatti galuu qaba. Ammas galuu qaba fuuldurallee galuu qaba. Ammaan tana karaa baankota adda addaa keessaa namoota Oromoo tokko haasuudhaan baankii karaa Sameen Shawaa Dabub Amaaraa waliif fiduudhaan baankii kanarratti namni Oromoo tokko ka'ee namni Amaaraa aangoo qabatee jira. Baankota Sameen Shawaa jiran kanaannoo Salaalee jiran baankii san jala deebisuun Amaarri naftajaan Amaaraa aangoo qabattee dhiibbaa adda addaa baankii Sameen Shawaatti godhuudhaaf qophii adda addaa godhaa jiranii jiran. Kana hundaa dura dhaabbannaa jechuudha. Warreen keenya uummanni kun limmoo ta'ee dhaabbatee itti bal'ataa jechuudha bakka seene san. Kana jecha eegumsa adda addaa godhamuu qaba jechuudha. Kana gaa ammaaf asirratti dhaabee waa'ee Afrikaa kana bittaa warra adiidhaa kan Awurooppaatiin Afrikaan akkamitti bitamte miidhaan isaan gayyoo geessayyoo akkamii eegarraa baay'oo maal bu'aan dhiisan nuti yoo gabroonfataa habashaadhaa kamalee likfaan eega gabroomne miidhaan nurra ga'e akkamii miidhaan san keessa qabsoo godhamtee fi miidhaan sun maal nu dhiifte yoo fuuldurallee baate bahalleen jiran egaa wal micciirree walin jirra wal qabneeti fuuldurallee ni baan jenneeti qabsoo Oromootiif sabaa salmoota wanni duuba hambisu waan hin jirreef ni moona jennee jirra moona maal nu dhiisan kajuus ni laalla. Amma gaa kana irratti dubbadhu biyya Afrikaa tana mangistoota Afrikaa mangistoota Awurooppaadhaa jechuun kiyya 7 qabatee jechuudha. 7 kun Jarmal, Spain, Belgium, Portugal, Faransay, Ingiliz, Itaaliyaa kanatti laallaa jechuudha. Amma Portugal yoo jenne Angola fi Mozambique kafaa Dabuu Afrikaa irraa qabattee jechuudha. Ingiliz yoo jenne Dabuu Afrikaa Zimbabwe, Nigeria faa Gibsi, Suudaan faa Keniyaa, Tanzaaniyaa faa qabattee jechuudha. Belgium, Rwanda, Burundi, Congo Kinshasa kana qabattee jechuudha. Morocco yoo Murtaaniyaa fi Spain immoo Morocco fi Murtaaniyaa faa qabattee jechuudha. Karaa Sameen Afrikaadhaa kana. Xaaliyaa yoo Somaalee fi Liibiyaa qabattee jechuudha Xaaliyaan. Kanneen biraatis yoo akkasumatti Jarmal Naamiibiyaa faa qabattee jechuudha. Faransaay yoo Algeria, Cameroon, Ivory Coast, wanneen akkana kana qabattee jechuudha. Faransaay illee hedduminaan qabattee warreen amma gaa Chad fi Niger fi warreen akkana kana qabattee jechuudha. Afrikaan kun biyya 7tti adda hiramee jechuudha. Biyyi 7 kun hundinuu ummata Afrikaa kana hedduu amata 300 gabroonfatan jechuudha. Hogga amata 300 kana bara 1970 bara 1670 Dabuu Afrikaan tun Dabuu Afrikaa qabattee Ingiliz. Eegachirraa kaatee bara 300 gabroonfatee boodan macarrashaa gabrummaan Afrikaa hundi baate Itaaliyaanis, Faransaayis, Jarmal, Ingiliz, Belgium hundinuu bahanii macarrashaa akkuma dura Ingiliz dhufte macarrashaa immoo Dabuu Afrikaarraa taphaa ta'isee jechuudha. Dabuu Afrikaan gaafa duraa seenan amma immoo
dabuu Afrikumaan bahanii jechuudha. Dabuu Afrikaa kana keessatti ummata bifaan adda baasuudhaan gurraacha adii jechuun karaa tokko hojjiyaan bishaan malkaa baaraa takka wajjin naqa makiinaa takka wajjin kanaan apartheid bifaan adda baasinsa jedhanii hedduu miidhaa turan. Naanii biyyaa'oo jarma loggaa gabroonfattee namoota dhibbaan hisaabamu sammuu isaanii ajjeeftee sammuu isaanii murtee mee sammuun Afrikaa kun akka jirtu maraamarra jedhanii biyya jarmalitti galchanii hedduu miidhaa guddaa naanii irra godhaa turan. Warri naanii biyyaa kun ammallee miidhaa akkam malee jarmal waan nutti fiddeef nama keenya jiraa jeeftee sammuu gurraacha maraamarra jedhanii ammallee mataan namoota keenyaa waan achi jiruuf galee awwaallanna. Ammoo jarmal kaasaa nuu kafaluu qabdii badii nurra daleeyde jedhanii hedduu qabsaa jiran jechuudha. Faransaayiinis gaa kanarraa waan adda ta'een hin qabdu. Biyya Itoophiyaa tanarrallee Jabuutii malkaa baaraa ittiin faayidaa jechuudhaan dildiloota karaa baaburaa kana faa dalaguudhaan Faransaayiin wajjin mililikii fi warreen gabroonfataa mililik bootatti waltaanii Jabuutiin tana malkaa baaraa kana achumaan Jabuutiin gaafa warra isa bara 60 kama dargiidhaan dhoohee wajjin haala wal qabateen sosoon isaa keessa biyya osoo jirtu Faransaayiin Jabuutiidhaaf bilisummaa kennitee Faransaayiin Jabuuti bilisummaa kennitee bilisummaa Jabuutiin akka biyya addatti dhaabbate duraan Itoophiyaa wajjin jechuu barbaadete. Amma mootummaa bilisaati mootummaan kun bilisummaa qabaate jechuu qiyyaame. Miidhaa gabrummaan Itoophiyaa keessaa nurratti hin fidde qaama isiiti. Faransaayilleen mootummaa Itoophiyaa hawwite sanii mililik faa waltaatee murattee malkaa baraatti faayidaa turte jechumaanuu bilisummaa isaanii kan ta'uuta warraa isii biyya keessa waraana dargeetiin dhoohisanitti oriisaa san keessa kan ta'eef jechuudha. Hoggaa kana jennugaa warreen kun hundinuu haala addunyaa Afrikaa kanatti hiratan Morokkoo fi Ispeen fas warri adda hirate kun warruma kanaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha gabrummaan Afrikaadhaa tun Awurooppaadhaa tun biyya Afrikaa kana gabroonfatanillee waan dhiisanii biraa deeman qaban. Maaliif fooqii gaarii dhiisaniif ispaaltii dhiisaniif maadinoota adda addaa dhiisanii biraa deeman jechuudha. Warreen kun ummata Afrikaa gabroonfatanillee addunyaarraa nu dhufanii warra adiidha bifa keenya tokko miti jedhanii ofirraa beekanii lolanii turanii baasan. Nuti immoo ammaan tana gurraacha gabroonfatuun kun addunyaafillee waan hin fudhatamuuf turte duraan. Akka adiidhaa san hireen keenya tolte kaisaan nu gabroonfatuun wurtu jechuu qiyyaamete nu gabroonfatanii immoo waan gaarii barmoota nu barsii karaa mana waan adda addaa kana Afrikaa nu dhiisanii deeman turan. Warri immoo gurraachi nu geenya kun bar biyya addunyaatiin durattuu wajji jirra. Bara dhibba meeqa dura nu bakka kana ture yoo bakka adda addaatti lafeen qotamtee baatullee bannu duratti ture jan lafeen akkama naazii jarmaltu gaaftu maal jee seeta. Lafeen takka qabrii bakka awwalamtee baatetti lafeen sun dheertuu bareedduu jan. Way lafeen tun nama jarmal ta'uun ooltu jee jan. Maaliif gabroonfataan amala adda addaa qaba. Gabroonfataan naftanyaa Amaaratis biyyi kun bara hedduu durallee teenya turte jee addunyaan akka aditti nutti dhufne nu beeyne jechuudha. Woo hanumaan nu dhiisan ofirraa baasu yoo qabsoo walitti makamtee qabeeyte ta'an yoo xalalte malee nama rakkisiisu jechuudha. Hanumaaf jechuudha ammaan tana harhaan nuti biyyattiin tun dur wajji turte nuti wajji Afrikaadha alaan dhufne wajjumatirraa maalii hajaan kanaaf jechuudha. Gabroonfataan adii yoo bifaan beekama bakarraa dhufee beekama. baroota 40 khatur boodatti afaan takkeedha. Baroota 60 ol ummanni ofirraa baase arra nutillee asii wajji micciiramaa jirra jechuudha. Kanas gaa akka bakkaan qabsoo keenya gaannu keessa keenya akka Oromootti sabaaf sablammoonni akka Somaaleetti akka Afaritti akka Dabuubitti Dabuub keessaa Sidaamaan amma dhiyoota nama kophaa baatee jirti. Akkuma naannoo fi jiruun sabaaf sablammoonni hundinuu ofirraa qulqulleessee warri kun adabaan naannoo ofii jirutti yoo ta'e maddi isaanii Gojjamii fi Gondarii jaan ammoo keessaa beeytonni Gondaruma kanaa fi Gojjam kana keessa ummanni kun Awuraajaa torba jira ummata xiqqaadha. Maaliif nuti Amaara janii hedduu qomannan Itoophiyaa hajanii hundee Amaarummaa sanitti waan nama xiqqishaa malee hin qabneef jecha maqaa Itoophiyaa jaan kana yoo naggadan maqaa kana yoo deemanii biyya sabaa fi sablammoota ukkaamsuudhaaf manaaba isaanii hojiitti hikkatuuf wacan jechuudha. Itoophiyaan ummatti isaan jaan Itoophiyaan isaanii sabaa yoo deema waan isaan hin baafne jecha har tokkoon saballee haa maqaadhaanii malee Itoophiyaa janii jechuudha. Nuti ummanni Itoophiyaa nu bira dhaabbataa jiran ummanni Itoophiyaa hajaan Gondarii Gojjam keessa hajiru nama xiqqishaa sani
Oromoon isaan bira dhaabbatti, Amaarri isaan bira dhaabbata, Biniishangoloo, Gambeellan eenyu gabrummaa fedha? Tokko gabrummaan fedhu. Kanaaf jecha yoo maqaa kanaan naggatuuf uummanni Itoophiyaa yoo jan bari isaan yaada isaanitti Soomaliinis, Afaris, Biniishangulis, Gambeellan, Dabuu Afrikaa, Dabuubinis hundi isaanii keenyaa jan. Tasumaan wanjamii Gondar keessattuu naftanyoota gurguddaa kana ollummaadhaan uummata hojii taa'uu fedha malee hawaasni isaan hin deeggaru jechuudha. Kanaaf jecha raadiyoo 100 ol qaban. Jaarmeen isaanii hoo 100 oli duraan 96 ture amma gara 100 fi wayitti hotee jira. Kun hundinuu sabaaf sablamoota kana gabroonfatuuf wacan. Kana immoo maddee isaanii eessa godhanii Oromiyaa Finfinnee keessa ta'anii maddee isaanii diriirfatanii sabaaf sablamoota hunda ana 400 fi meeqa keessatti gurmaaf abin faana Fosever Marara and Fosever Biranu Nagafa were durfame ana 400 keessatti jaarma keenya jaaranne jan. Jaarma isaaniitti mircaanis ni dhufa fuuldura gallaa jaarmenni isaanii kan Oromiyaa fi Somaalee fi Afar fi Dabuubitti hirmaatuun mirga isaaniitti milkiidhaan akka keenya galuun immoo abdii qabna jechuudha. Kana waan ta'eef jecha warreen gabroonfataa akkatti wacu kanarraa nuti bilisaan gurmooynee dhaabbannee tokkummaa keenya agarsiisuudhaan moohinsa dhaabaa Oromoodhaa, namoonni Oromoodhaa, dhaabni Oromoodhaa, mootummaa jiddu galeessaa kan jiran uummanni Oromoodhaa hundinuu yaada keenya adda fageenya dhiifnee walitti dhufnee jibbannaa olola walirra goonu aangoo dhufis haa ta'u anaatirra dhugaa harkaa qaba hajos haa ta'u hundinuu uummata Oromoo irratti Oromiyaa irratti tokko taanee fuuldura adda fageenya keenya kana walitti fidnee akka dhaabbannu kabajaan isin gaafadha. Arraaf haasawa kiyyaa asirratti handaabaa nagaan jiraadha. daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yooyyaa oolmaa bultiin badhaadhaa akkam nagaa fayyaa jirtu daawwachuuf argamuu keessanii fi guddoo isin galateeffannaa gara sagantaa har'aatti dabarraa hangafoota oduu isinitti himuun jalqabna. Mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Misrii magaalota waraana dhawaa jiranii dubbiin hariiroo lamaanii kun garam deemaa jirti. Laga Abbayyaatii fi akkasumas daangaa Itoophiyaan Suudaan wajjin qabdu gurgurachuun kan itti gaafatamu baandaan guddaan Atsee Minilik jechaa jiran. Aktivistoonni Oromoo kan biyya hawaasummaa irratti torban kan barreessaa jiranii. Kanaan walitti